sagantaa VOA Afaan Oromoo. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan kabajamoota hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filan irra deebi'uun isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin afeeraa qophii keenya duraatti haa dabarru. Dhimma Yuukireen irratti dubbiin Raashaaf biyyoota lixaa gidduutti hammaataa waan deemaa jiru fakkaata. Biyyoonni miseensota neetoo waraana isaanii gara daangaa Raashaatti sochoosaa jiru. Neetoon miseensonni isaa naannoo Yuukireen waliin waldaangeessu irratti Raashaan waraana ishee walitti qabuuseef deebii kennuuf jecha dooniileef jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. Ibsi neetoo akka beeksisetti Deenmaark, Speen, Faransaay, Nezerlaandsiif Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. Muummichi barreessaan neetoo Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalatee neetoon tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. Humna ittisaa waliigalaa cimsuu dabalatee nageenya keenya kajeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. Dubbiimaan Kremlin Dmitry Peskov United Statesiif michoonni isaa neetoon muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. United Statesiif Britain tarkaanfii waraanaa Raashaan fudhachuu maltu tuquudhaan hojjettoonni embasiif miseensonni maatii isaanii kanneen Kiiv keessaa Yuukireen gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen tarkaanfii United States hubateera garuu komeesaa dhiyeessee jira. Dubbiimaa kataan Oleg Nikolenko fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyootii alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa haala wal fakkaatuun gamasii ba'uuf karooran qabu. Walga'ii ministeerotaa gamtaa Awurooppaa kan ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteets gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Sababa adda ta'e waan hin beekiniif tarkaanfii wal fakkaatuun fudhannu garuu Bilinkan nu beeksisuuf jiru jedhan Borrell. Haala nageenyaa keessumaa kan naannoo daangaa Yuukireen karaa Raashaan to'atte Kireemiyaaf Yuukireen gama dhiyaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu. Yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemuu malaa jedhan aangawaan kun. Aangawaan kun akka jedhanitti pireezidaanti Joo Baayiden Raashaan Yuukireeniin weeraruun yeroo isa kamittuu ta'uu danda'a. Kanaaf yoo weerarri kun ta'e embasiin Yuunaayitid Isteets kan Kiiv keessaa lammiiwwan Ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. Aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa embasii Kiiv keessaa hojjetan yookaan Yuukireen keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa Yuunaayitid Isteets mootummaa Yuukireeniif gootu miidhu embasiin Yuunaayitid Isteets kan Kiiv keessaas hojii itti fufaa jedhan. Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifama jedhame ilaalchisuudhaan oduu gabaasaan keenya Mitukuu Faqaaduu Finfinnee irraa torban dabarsine keessa gabaasinu erge kunoo. Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maaliirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu. Biyyi Itoophiyaa
karaa dimokiraasiitiin biyya ijaaree miti. Kanarraa ka'ee sirni dimokiraasii lafan qabanneen ijaaramne. So humni jijjiiramaa kun sirni dimokiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Uummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimokiraasii kaasaa tureera. Gaaffiin lafaa xiqqaatu guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira. Gaaffiin sabummaa afaan ofiitiin dubbachuu, ofiin bulchuu rakkoo adda addaa qabaatu malee waggaa 30 darbe deebii argachuudhaaf yaaleera. Garuu gaaffii dimokiraasii hagammaan deebine kan jedhu amantaa qabna. So gaaffii dimokiraasiin deebiin kana lafa qabsiisna deebisna jennee hojjechaa jirra. So garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessuu akka qabu, biyya akkamii akka ijaaruu qabnu, biyya federaalizimiidhaan bultu, biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate, afaan wal fakkaataa, aadaa wal fakkaataa, amantaa wal fakkaataa, biyya tokkummaa akkasiiti immoo tokkummaa sabdaneessummaan, afdaneessummaan, addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna. Alaabaa irratti garaagarummaa jira, heera mootummaa amma jiru kana irratti garaagarummaa jira. So kana hunda irratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba. Akka paartii keenyatti marii kanarratti ilaalchi hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha. Hundumtuu hirmaatee mari'atee waliigaleera. Waliigaluun dadhabe immoo sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u saniin immoo hundumtuu bitamuu qaba. Jennaaf paartiin badhaadhinaas akka mari'ataa tokkooti jechuudha. Yaada qabatee dhiyaata. So marii biyyaalessaa kana immoo hammariisisu waan hoogganuu qabu qaama walaba ta'e. Hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo rakkoon biyya kana ni furama jedhanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru. Gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'aa jiran jiru. Warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan? Jecha kiyya keessatti warri rakkoon biyya kana qawweedhaan fala argata jedhanii mariitti amananii jechuudha. Namni mariitti amanne immoo hoo dhufes bu'aan buusu. So warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii hoo dhufan akka keenyatti balbalatti cufamuun qabu kan jedhu qabna nuti. Shaneen jira, humni shoror keessaa TPLF jira. Qawween kun nun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhowwamuu qaban, hirmaachuu qaban. Amantaan keenyas isaruma. Garuu immoo duratti hidheen jira paartiin badhaadhinaa hirmaataa tokko malee maricha murteessuu keessatti gaheen qabu. Kanaaf qaamni walaba ta'ee ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kan inni baasetti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenyayyuu. Komishiniin of danda'e akka dhaabbatuuf manni marii bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummatarraa fuudhamaatii jira. Paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbee irratti harka caalmaatiin kan mo'ate paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati. Achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif alloogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti maali jettu dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu? Marii biyyaalessaa hammataa ta'e hirmaachisaa ta'e kanatti amannee kan hojjechaa jiru nuyiif waan uummanni biyya kanaa harki caalu irratti walii gale paartii badhaadhinaa wanni miidhuun qabu. Lammaffaa nutu kutate wanna kanaaf ajandaan biyya kanaa karaa nagaatiin minjaalatti dhufee yaadan walmoon yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutatee hojjechaa jirudhus ganaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru. Namni hundumtuu akka marii kanarratti hirmaatuuf jennee warra himannaarra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jirra. Kun kutannoo keenya argisiisa. So kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha. Keenya jira labsiirra. Labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase. Warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qabaa jedhamee kaa'amee jira. So walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha. Warri eerame san keessa walabummaan isaan shakkisiisoo jiraatu. Uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaa akka yaada irratti kennan odoo hin godhin paarlaamaa waan muudu nutti fakkaatu. So gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dhimuu hin barbaannu jechuudha. Akka milkaa'uu barbaanna malee akka gufatu hin barbaannu waan ta'eef shakkiin gama kanaan ka'u bu'uura hin qabu jechuu barbaadu. Akkuma isin reefunaaf kaastanii himatamtoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uusaaf ministeerri abbaa alangaas ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Tokkoon namoonni hin gadhiifamne ammayyuu jiru. Fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru. KFO'nis
miseensonni koo guutummaa guutuutti naan baane ammayyuu waan jedhu ibsa akkasii kenneetiiti jira VOA fi paartileen kun filannoon yeroo darbee hirmaachisaa miti jedhanii filannoo keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kana jechuun mootummaa amma filatamee jiruutiifis beekamtiin kennanii jechuudha. Warreen hidhaatii bahaniiranis ta'e warreen kana booda bahanis yoo jiraatan isa kana akkamitti dhimma filannoo dhimma marii biyyaalessaatti gootu moo paartiin badhaadhinaa kanarratti ejjennoo akkamitti qaba? Marii hirmaachisaa biyyaalessaa kana nuyi mitanuu qaama of danda'ee dhaabbatu walaba ta'e hoggana inni seera mataasaa mariin kun ittiin hogganamu hin baasa. Akka mootummaatti marii kanaaf haala mijeessaa marii kanaaf hiikkaa qaba warra jennu hoggansa siyaasaa marii kana keessatti yoo hirmaataniin gumaachuu manni hidhaa taa'uun isaanii immoo marii kan hin miidha warra jedhamu gadhiifnee jira. Kana jechuun yakkamaan hundumtuu mana hidhaatiin ba'a manni hidhaa qullaa ta'a jechuu miti. Eenyutu murteessaadha marii kana fakkeenyaaf warri dheengadda himannaan isaaniirraa kutame hooggantoota siyaasaati. Hooggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabna inni aman. Isaan mana hidhaan turuun isaanii marii biyyaalessaa kanarratti negatiivli dhiibbaa qaba jennee waan amannuuf gadhiifne. Yakka dhuunfaa namni hojjetu hunduun gadhiifama jechuu miti jechuudha. Badhaadhina keessa isa warri mana hidhaa jiru jira. Olaantummaan seeraa kompromaaziin ta'a jechuu miti. Garuu ammas warra shanii wajjin wal qabatu waan itti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu. Yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisuuf barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhukaasu ammas warus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaatti fufachuudha. Amma uummanni du'aa jiru warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti dhufanidha. Yoo kana dhaganii dhufan nuuf tola gaariidha. Namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin baachuudha miti. Garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e marii biyyaalessaa hin miidhawu ta'e kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatamaa laallamee hin fudhatama jechuudha. Dhumaa miti jechuudha warri amma hiikamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamutti makaman akka harka kennan waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anis waamicha abbootiin gadaa dhiyeessan dhaga'uudhaan akka harka kennan kan himan itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Wallaggaa Bahaa keessatti dhiyeenya dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanis hanga ammaatti gad hin dhiifamne jedhu. Tsaayii Daamxoo torban kana gabaasa ergite keessaati. Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheeraa jedhan hoogganaan koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa. Dargaggoonni dogoggoraan gareen shoror keessaa kun ajandaa Oromoo waan qabu fakkaatee humna kanatti makaman gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechuudha. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badii kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti ilaalle ta'uusaa jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jira. Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamuu jedhan. Adeemsa mootummaa irratti wal qabatee seerota jiran irratti wal qabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsi ni taasifaman malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman miti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti. Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisaniiru jechuun himatu obbo Haayiluun. Mootummaan ofii ijaaree bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa kan kunuunsu kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'etti qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamu fi gochaanis shororkeessummaa jedhamanis kan farrajamanis gocha isaanii irraa. Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman yoo ta'u hooggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiyeessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii shororkeessummaa waliin dhiituu kan jedhuuf obbo Haayiluun deebii kennaniin. Qaamni shororkeessummaadhaan farrajame jaarmiyaadha. Dhuunfaa miti. Kanaaf
jaarmiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaan ilaallatu jecha. Kanaaf dogoggoraan qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jiru. Gama biraatiin kaleessa godina Wallagga Bahaatti namoonni 6 danqamu waliin wal qabatee hanga yoonaa namoonni kunneen akka lakkifamne obbo Haayiluun ibsanii jiru. Humna shoror keessaa shaneedhaan kan gurguraman jecha. Suuruma kaleessa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin ba'anii kaleessa namoota 6 gurguraman gadhiisisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Wanta haaraa yoo jiraate fuulduratti isin ibsina jecha. Hin gadhiifamne. Danqamuu namoota kanneenii waliin wal qabatee kanaan dura mootummaan himachaa kan ture garee shoror keessaa jedhee kan mootummaan Itoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman hoggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahamin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Ijoo oduu torban dabarsinee keessaa tokko loltoonni biyya Afrikaa lixaa Burkina Faasoo pirezidaantii biyyattii Raak Maark Kiristiyaan Kaaboriin fonqolchanii aangoo qabataniiru. Kana irratti gabaasa ergame jaallannee dhiyeessa. Loltoonni mootummaa ganan kanneen lakkoofsaan 10 caalan televiziyoona mootummaa irratti har'a dhiyaachuun hokkara tokko malee mootummaa qabachuu isaanii labsan. Kaapiteen Silsooree Odraa'oogoo akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa warri haaraan filannoo haaraa gaggeessuuf guyyaa hundumaaf mijataa ta'e qindeessuu fedhu. MPSR rassure également les partenaires amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays. Gareen kun michoota Burkina Fasoof hiriyootaaf biyyi isaanii waadaa addunyaaf seente fiixaan baasuuf cicha akka qabu mirkaneessa. Keessumaa mirga namoomaa kabachiisuu fi humnootii biyyattii keessa soso'aa jiran waliin dubbanne guyyaa irratti waliigalleen ajaja heeraa hunduu irratti waliigale tolfachuu feenaa jedhaniiru. Humnootiin waraanaa kun televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan aangoo qabachuu isaanii mootummaa fi gumiin biyyattii diigamuusaa akkasumas heerri biyyattii hojiirra kan oolle rarraafamuusaa ega ibsanii booda namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaaduguu keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan. L'armée a répondu à l'appel du peuple. Le président Roch Marc Christian Kaboré a été destitué. Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise. Waraanni biyyattii waamicha uummataaf deebii kenne. Dhaabbattoonni jiran diigamaniiru. Uummanni ayyaaneffataa jira. Ayyaaneffannaa addaa kan nuti eegaa turres kanuma. Waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira. Kunis uummata waggootii 7 rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kaboreen eessa akka jiran ifa miti. Tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture. Waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina deemokiraatawaa argameef eegumsa godhaa akka jedhu ture. Paartiin Kaaborees duraan akka jedhetti yaalii ajjeechaarraa lubbuun hafeera jechuu bira darbee gadi fageenyaan waan ibseen qabu. Burkina Fasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabu bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maadhee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru baatii sadaasa darbe shororkeessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneeniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kaboreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoorraa buusuun deebii kennan. Yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhiyaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkina Faso kun isa sadaffaadha. Sandura Maalii fi biyya ollaa ishee taate Giinii keessatti fonqolchi wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf yaalii gootuun cinatti sababaa wal waraansaatiin kan manca'an waaltaalee eegumsa fayyaa deebistee ijaaraa jirti jechuun ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti beeksisee jira. Arjoomtonnis meeshaalee hafuura baafachuuf gargaaru kan doolaara 600 ol baasu gumaachuun illee ibsameera. Kana irratti Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite kunoo.
Itoophiyaan yeroo ammaa dambalii weerara COVID-19 afuraffaa keessatti argamti jedha ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame. Yeroo ammaas namoonni 350 ol ta'an wal'aansa hordoffii cimaadhaaf dhaabbilee fayyaa keessatti argamu sababa COVID-19tiin. Kanaafis ittisa vaayirasii kanarratti haalaan hojjechaa jirti Itoophiyaan dhaabbilee deeggartootaa fi tola ooltotaa waliin jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee. Dhaabbileen deeggarsaa kunneenis tatamsa'ina COVID-19 ittisuu fi dhaabbilee fayyaa sababa waraanaatiin barbadaa'anii fi miidhaman deebisanii ijaaruudhaaf deeggarsa gochaa jiru jechuun ibsan ዶክተር ሊያን እንደ ሀገር በአሁኑ ሰዓት በርካታ ፈተና የደረሰብንና በተለይ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ብዙ ጤና ተቋማት አከብያት ይሮአማ ቆርማት ሄዱ ንሙደቴ ጅራም ሰበብ ወራናን ሞ ዳብሌን ፈያ ሄዱን በርበዳአኒሩ ዳብሌ ከነን ሱፑዳን ገረ ሆጅት ገልቹፍ ይሮ ሆጀቻ ጅሩዳ ገሩ ከናንጭነተሞ ተተምሰኝ ወይረር ኮቪድ-19 አከብያት ያድ ኦላና ተኤ ይሮ ሙለቻ ጅሩ ከሰት ተርገምና ረኮሌ ጭጭሞ ለመቱ ንሙደቴ ጅራ ከነፍሩፍ ሚኒስትር ፈያ ዳብሌ ደገርቶታፊ ቶሎልቶታ ወሊን ሆጀቹ ተርገማ deeggarsi taasisamaa jirus karaa dhalattoota Itoophiyaa biyya alaatti argamanii fi garee dhaabbilee tola ooltotaa garaagaraatiin raawwatamaa jira. Ammas gartuun saantee jedhamu teessoon isaa biyya Ameerikaa ta'e dhaabbilee michuu Itoophiyaa ta'an Adam Elsanii fi Life for Good waliin ta'uudhaan meeshaalee hargansuu namtolchee 100 Itoophiyaadhaaf gumaachaniiru jedhan Dr. Liyaan. Dr. Liyaan itti dabaluudhaan deeggarsi meeshaalee hargansuu namtolchee dhaabbilee deeggarsaatiin Itoophiyaadhaaf kenname kun yeroo Itoophiyaan meeshaalee kana haalaan barbaadutti ta'uunsaa adda taasisaa jiran. እነዚህን መተንፈሻ ድጋፍ መሳሪያዎችን ወጪያቸው እስከ $650,000 ወይም ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው። meeshaaleen hargansuu namtolcheen kun baasiin isaanii doolaara Ameerikaa 600 fi 50 yookaan immoo birrii Itoophiyaatiin gara miiliyoona 30 oliin kan bitamanidha. Meeshaaleen kunneen keessumaa namoota dhukkubbiin itti hammaatee wal'aansa sadarkaa olaanaa yookaan hordoffii cimaa barbaadaniif akka biyyaatti hojii hojjetamaa jiru kan deeggarudha. Gama biraatiin immoo sababa waraanaatiin dhaabbilee fayyaa barbadaa'an keessatti meeshaaleen wal'aansaa hedduun kan saamamanii fi barbadaa'an waan ta'eef isas deebisee utubuu yookaan deeggaruudhaaf gumaacha guddaa qaba jedhan Dr. Liyaan. meeshaaleen hargansuu namtolchee 100 ta'an dhaabbata garee saantee jedhamuun Itoophiyaadhaaf arjoomeera kan jedhan immoo bakka bu'aa dhaabbatichaa obbo Taadiyoos Tafarraati. Obbo Taadiyoos itti dabaluudhaan meeshaalee wal'aansa fayyaatiif barbaachisan deeggarsaan kennuudhaaf dhaabbileen kunneen itti fufiinsaan ni hojjetu jedhaniiru. Hanga ammaatti sababa weerara COVID-19tiin lubbuun namoota 7,200 ol darbuusaa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti talaalliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisu shamarran umriin isaanii 14 fi sanaa ol ta'eef bara 2018 kaasee kennamaa jira. Yeroo ammaa kana immoo bifa duulaan talaalliin kennamaa kan jiru ta'uu Biiroo Fayyaa Oromiyaatti Daayirektara Barnoota Fayyaaf Koominikeeshinii ka ta'an Siister Sa'aadaa Ahmed ibsaniiru kunoo. Diidama 18 gaafa jalqabnee marsaa lamaan isaaniis kan talaallii hannaa turre 2019 akkasumatti talaalliin kun itti fufee jira 2020 saaluma saniin itti fufee jira waggaa 3 kana walee aansinee talaallii talaallisneen olmoot shamarran umriin isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jiran. Kana booda akkuma beekamutti sababa tamsa'ina dhibee koovid kanaan caalmatti koovid irra duulaa waan turreef jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf addaan citee ture. Amma immoo barana akka lakkoofsa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran umriin isaanii waggaa 14 guuteef marsaa lamaan akkuma duraanitti kennamuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammadaan fudhatanis ni jiranii warra ammaas marsaa jalqabaatiif fudhatanii jiranii haaluma saniin karoorfannee 2/5/2014 hanga 6/5/2014tti guutuu Oromiyaatti kennuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran umriin isaanii waggaa 14 ta'e talaalfaman jennee kan karoorfanne shamarran 400 fi 20
8 fi 452 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatanii amma isa lammadaa fudhachuudhaaf karoorfame maas 500,000 fi 16,288 waliigala miliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 900,000 fi 44,740 talaalchisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti. Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan adda addummaa yeroo hagamii? Ji'a jaha. Amma ka sababa covidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera. Sana booda ji'a jaha caalaa eega turanii booda itti deebi'uun quubsaan taa'attanii yaaddu? Ji'a jahaaf daran hedduun caallee bara 2013 keessa lamaan kana fudhatanii dhibee kanarraa guutumaa guututti ittifamuu waan danda'aniif jecha marsaa lamaan lammadaa kana akka fudhatan taasifamee bifa duulaatiin kan namaafii jira jechaadha. Egaa shamarran keessumaa umurii 4 kaasee jiran tallaalaa jirraa jettan. Shamarran kun waggaa 13 fudhatan talaallii kana. Maaliif umriin kun waggaa 14 kanarra fudhannama yookaan jennu taate umrii isaanii waggaa 14 kanarraa jalqabeeti shamarreen walqunnamtii saalaa hundaaniiti tokko tokko kan jalqabuu malan jedhamee waan shakkamuuf jecha umriin kun umrii filatamaadha. Osoo walqunnamtii saalaa isa jalqabaa hin raawwanne dura talaalliin kun kan kennamuu qabu shamarran kanaaf. Kan yoo ta'e moo effektiif ta'a talaalliin kun shamarree kanaaf. Kanaaf jecha umriin waggaa 14 kun filatamaadha. Maatiin ijoollee kanaa dhimmuma kana itti amananii fudhachuu irratti barsiisuu irratti yaalii akkamii ta'aa ture? Inni guddaan talaalliin kun osoo hin kennamne dura hubannoon hawaasaa cimsuun dirqama. Hawaasni keenyammaas waa'ee talaallii kana maatiin shamarree kanaa hundinuu hubannoo qabaachuu qabanii talaallii kana talaalfamuun shamarran isaanii kana yookaanis ijoollee isaanii kana dhibee yookaanis dhukkuba kaansarii fiixee gadaameessaa kanarraa guutumaa guutumatti waan ittisuuf jecha isa kana fudhachuun dhimma filannoo hin qabnee fi maatiinis kana amanee dhibee kanarraa daa'imman isaanii kun yookaanis shamarreen kun akka talaalfamtu gochuudhaaf hubannoon ibsamee jira. Hubannoon kun ammoo seektara fayyaa qofaaniin kan kennamu hojiin kun biiroo barnootaa fi wajjin moo qindoominaan hojjechaa kan turre shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kunis bilee fayyaa keessatti ni kennamaa garuu immoo baay'inaan kan kennamu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kennama? Shamarran umriin isaanii waggaa 14 guute kun baay'een isaanii yookaan hunda isaanii jechuu ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamne jecha biiroo barnootaa waggaanii sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti talaalliin kun waan kennamuuf manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiisota isaaniitiinis akka cimsaasifamee ogeeyyiin fayyaatiif barnoota fayyaa kallattiidhaan akka kennaman taasifamaa tureera. Saniin alattis miidiyaadhaan waa'ee kaansarii fiixee gadaameessaa kun maali rakkoon inni shamarran kanarratti fidu? Kaansariin fiixee gadaameessaa jechuun kun maali? Akkamitti nama qabuu danda'a? Akkamitti namarraa darbuu danda'a? Kana hunda yoo talaalfaman ammoo hammamta ofirraa ittisuu danda'ani. Talaalfamuu dhabuun ammoo miidhaa maal fidaa kan jiru kanaanis wal qabatee miidiyaa mootummaatiif ta'e kan dhuunfaa irratti yeroo dheeraadhaaf barnoonni kennamaa tureera. Kanaafuu kallattii hundaan abbootii amantiitis abbootii gadaatis fayyadamuudhaan barsiisotaas fayyadamuudhaan hubannoon hawaasaa akka cimu taasifamee jira. Kanarraa ka'uudhaan maatiinis guddistoonni kan ijoolleen isaanii manneen barnootaa keessa umriin isaanii waggaa 14 guute kun itti amananii shamarran kun akka talaalfaman gochaa jiranii akka karoora keenyaatti guyyaa 5 karoorfannee galuu guyyaa 5 duula kana xumuruu waan hin dandeenye jecha hanga ammaan tanaa talaalliin kun itti fufee jira jecha. Deemsa kana keessatti rakkoon mudate jira. Rakkoon mudatee hin jiru garuu iddoo tokko nageenyaan wal qabatee iddoon biraan qaqqabamin ni jira. Sanii sammuu yaa'u dhawaataan itti karoorfanneetuma itti deemne jennee jirra. Haa ta'u malee akka Oromiyaatti iddoo baay'eetti talaalliin kun kennamaa jira. Talaallii kana argachuuf baasiin gaafatamu jira moo tola? Nuti akka biyyaattis kan nu tola harkannaa dororoonni adda addaa kan dhiyeessan ta'a shamarran talaallii kana fudhatanii baasii tokkollee hin kafalanii kanaaf bilisa kan talaallii kana talaalfaman. Dhuma marii keenya irratti maatii shamarranii yookaan dubartoota waa'ee kanaa hubannaa hin qabneef dhaamsi dabarsitan jira? Haati takka yookaanis maatiin tokko shamarreen isiidhaa nagayaa fi fayyaa qabaattee fuula duraatis jiruu gammachuu jiruu fayyaa qabu jiraachuu qabdi. Dhibeen kaansarii fiixee gadaameessaa kun ammoo osoo mallattoo tokkollee agarsiifne yeroo baay'ee waan turuuf jecha kaansarii kanaan qabamuunis sadarkaa olaanaarra eegagee kan beekamu waan ta'eef haadholeen yookaanis maatiin shamarree isaanii umriin isaanii waggaa 14 ga'e kana talaalchisuuf dirqama qabanii
Shamarreen tunis urmii waggaa 14 waggaa guutuu talaallee kana argachuu mirga qabdi. Talaalliin kun waan akka illee miidhaa tokko illee hin qabu. Maatiin dhimma kana sirriitti hubatanii shamarran isaanii kan akka talaalchisan dhaamsaan dabarsaa. Karaa biraatiin ammas shamarran kun irra caalaa mana barnootaa keessa kan jiraatanii akkuma maatiitti barsiisonni ijoolleen kun akka talaallee kana argatan akka taasisan sodaachuu ni dandeessi. Ijoolleen talaallee kana fudhadhuuniin sodaadha jechuu ni dandeessi. Keessaawuu barsiisonni shamarree ta'anichitti kan dubartoota ta'an akka haadhaatti akka obboleettii hangafaatti ilaalanii shamarran kun akka talaallee kana fudhatan gochuu keessatti gahee isaanii akka taphatanii dhaamsiniin dabarsu. Karaa biraatiin miidiyaanis dirqamni dachaadhaa dirqama ogummaa qabdan kan lammummaa qabdanii roga lameeninuu sirriitti hawaasa hubachiisuu keessatti gahee keessan taphachuudha qabdanii walii wajjin taane shamarran keenya haa talaalchifnu kan jiruun dhaamsa qaba. Sister Sa'aadaa Ahmed deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Ulfaatu jaalannee. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata.